Hayyee daawwattoota koo akkam jirtu? Nagaa keessanii? Nageenyi badhaadha. Lafa jirtanitti viidiyoo kana dura upload isinii gochaa ture ilaaltanii barnoota irraa argattaniittu jedhee yaada. Guyyaa irraa ammoo waa'ee Proteusii fi Arduino irratti viidiyoo gabaabduu tokko jedhee isinii dhiyaadheen jira. Protesiin barattoonni sadarkaa olaanaa irra jiran yeroo baay'ee itti fayyadamu. Simuleeshinii sarkiitii garaagaraa ittiin hojjechuuf haardweerii tokko yeroo hojjennu utuu gara riilii isaan hojjetin yookiin utuu qabatamaadhaan hojjennee hin argisiisin simuleeshinii isaa sooftiweerii fayyadamnee hojjennee sarkiitiin keenya sirrii moo sirrii miti kan jedhu cheekgoonee erga jenneen booda sarkiitiin keenya cheekii erga ta'ee yookiin hojjechuu dhiisuun isaa erga mirkanaa'ee erga inni qabu cheekgoonee xumurree booda sarkiitii asirra jiru yoo barbaanne PCB isaa ittiin Protesiima fayyadamnee dizaayin goonee sarkiitii isaa asumarraa jenereet goonee gara haardweerii isaa hojjechuutti deemna jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa Protesii akkamittiin akka fayyadamnu isinitti argisiisuuf hin deema. Jalqaba irratti Protesii install godhachuu qabna. Protesiin nu install godhannu laayibrarii nu barbaannu hundumaa wajjin hin jiru yeroo baay'ee. Kanaaf laayibirariiwwan tokko fakkeenyaaf kanneen akka Arduino, GSM laayibrarii fi kanneen kana fakkaatan kan akka NodeMCU tokko alarraa daawunloodii kophaatti goonee laabii sentirii yookaan Proteus fooldarii keessa seennee laayibrarii jalatti pesti goonee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun Protesiin keenya yeroo baay'ee gaafa install goonu lookaal diskii keessa program faayilii jala barbaannee yoo bakka kanatti hin argannu ta'ee program faayilii 86 kan jettu jala deemna. Achi jalaallee hin argannu yoo ta'e maqaa inni ittiin jiru beekuu qabna. Kanaaf kan kun laab sentar elektirooniksii kan jedhu fooldarii kana keessa jira. Yoomiyyuu fooldaruma akkas jedhamu keessa taa'a. Proteus 8 Professional as keessatti biin kan jettu kun fooldaraa nu barbaachisan qabattee jirti. Yeroo baay'ee seetaappota nu barbaachisanidha. Akkasumallee laayisensii kii nu gaafata. Laayisensii kiin keenya laayisensii kan jettu keessa taa'a. Akkasumallee diraayiverii jechuun divaayisiin keenya diraayiverii yeroo inni itti barbaadu jira. Diraayiverii USB waan akkasii kana lafti inni kaa'atu diraayiver fooldarii jaladha. Akkasuma tuulsi kan jettu jirti. Tuulsiin kun wantoota garaagaraa of keessatti qabattee jirti. Fooldaroonni kun isaan kana ammanuma yoo jenne kan biraan wanti nuti wajjiniin ilaallu gara duubaatti deebinee kana keessaa program data kan jettu kana keessa qabna. Program daataan kun yeroo baay'ee hidhanidha. Faayiloota barbaachisoo ta'an baatee taa'a. As keessaa laab sentar elektirooniksii kan jedhamas fooldarri kan biraan jira. Isa bannaa achi jala ammas Proteus 8 Professional kan jedhu fooldarri isa silaa jira. As keessaa wanta isin beekuu qabdan verjinii isaa irratti hundaa'e kan kophaatti program daataa jalaa seetaappota kaa'atu verjiniiwwan duraaniiti. Verjiniiwwan reefuu amma ba'aa jiran garuu asuma dhuftanii lookaal diskii keessaa opening new window program file lab center electronics Proteus 8 Professional kana keessa laayibrariin keessan fooldarri laayibrarii jedhu nufa as keessatti itti gachuu dandeessu. Yoo as keessaa dhabdan garuu
meetadii namni fayyadamuu qabdu jechuudha. Laayibrarii kana keessa laayibraroonni nuyi fayyadamnu hedduun isaaniis keessa jiru. Laayibraroonni nu fayyadamnu dhiifama. Arduino wantoonni baay'een as keessa jiru. Arduweerota kuni isaan kun IDX, LIB, IDX, LIB, IDX jedha. As keessa fakkeenyaaf Arduino daawunloodii godhee fidee as keessa kaa'adheen jira. Kan eksternaalii fidadhee akkasumallee GSM library illee itti dabaladheen jira. Isaan kana lamaan dabaleen jira jechuudha. As keessatti paste godheera. Amma isaan kana asumatti xumurra. Proteus 8 professional kan jettu sooftiweeriin jirti. Iconiin asii tuqannaa US listii kana keessa hin jirtu ta'e immoo startii dhumne Proteus 8 professional kan jettu kun nu dhufteetti. Right click goone as administrator running goona. Sooftiweerii keenya jalqabsiisnaa jechuudha. Sooftiweeriin keenya amma nu jalqabee jira. Egaan asirratti wantoota garaagaraa hojjechuu dandeenya. Tokko piroojeektii kanarra hojjennee turre open piroojeektii goone ilaaluu dandeenya. Piroojeektii haaraa new piroojeektii goone ilaaluu dandeenya. Saampilii ilaaluu dandeenya. Impoortii gochuu dandeenya. Ani amma fakkeenyaaf new piroojeektiin godha. Piroojeektii tokko kireet godhee isin argisiisuun barbaada. Arduino fayyadamee hello world display gochuudhaaf jechuudha. Liikii kristal display yookaan LCD yookaan screen irratti hardweerii Arduino irratti akkamittiin LCD tokko irratti hello world yookaan barreeffama tokko display akka goonu isinitti argisiisa. My YouTube project, new project, create schematic from the selected template default. Kanarraa kanaaf Arduinotti create PCB ammaaf hin barbaadu. Firmware illee ammatti nan barbaachisu. Kanaaf finish godha. Samarii kunaa ibseera waan ta'eef. Amma workspace nu ba'ee jira jechuudha. Workstation irratti hojjennu nu qophaa'ee jira. As keessa kun paakeejota kan keessaa filannu laayibrarii tokko tokkos kan keessaa filannu bakkeen kana jiru. Nuti amma kan keessaa filannu paakeejii. Paakeejonni hammi kun hundumtuu gosoota hardweerii nuti itti fayyadamuu dandeenyu as Arduino keessa jiran 3D'dhaan illee yoo ta'u bifa garaagaraatiin outputiin isaanii illee mul'ata yoo tokko kunuun isiin akka kanatti mul'atti. Isaan kun hundumtuu jiru. Arduinoon maal akka fakkaatu, Arduino meegaa, Arduino mini, Arduino Uno, GSM library SIM9, defaultii greenii, reedii isaa halluu garaagaraadha. Kun garaagarummaan qabu. Akkasuma kaappaasitoroota gosa garaagaraa sabkaataagoraayizii illee qabu. Sabkaataagorii isaanii kaappaasitor aktiiv kaappaasitorii, audio grade gosa irratti barbaannu irratti hundoofnee siimoosii konneekshiniiwwan garaagaraa audio D-type, DIL, FFT, header blockii waan akkasii connecting pin warreen nu jennu sanadha jechuudha. Isheen kuni data converterii, analog to digitaalii, digital to analogii waan akkasii chipsetoota sanaa as keessa argachuu dandeenya. Debugging toolii warreen akkasii kana daawudoota gosa garaagaraa bridge rectifierii
waayirii 800 voltii kan 1 kilo voltii 300 voltii wantoota akkasii kana as keessaa argachuu dandeenya paakeejii keessaa. Akkasumallee elektiroomekaanikaalii kanneen ta'an mootora, isteepper mootorii, seervoo mootorii waan akkasii Proteesiin keenya paakeejiin isaa guuttatee jira. Indaaktaroota gosa garaagaraa, laapilees piriimiitiivii isaan akkasii kana mekaaniksii mootoroota wantoonni nuyi asirraa dhabne jiru miimoorii IC'oota kan barbaanne akkasuma maayikiroopiroosesar IC gosa barbaanneen as keessaa argachuu dandeenya 1851 1886 SPI quadii BR maayikirookontiroolerii isaan akkasii kana guutee jira waan ta'eef isaan keessaa kan barbaanne fudhannee ittiin hojjenna. Ana amma egzaampilii tokko isin hojjechuuf Arduino fayyadamee hojjechuuf deemaa select okay. Akkasumallee liquid crystal display fayyadamu waan ta'eef LCD jedhee yoon seenu LCD kun jira warreen akkasii amma kun hundumtuu LCD gosoota iskiriinii garaagaraa asirra jiranidha waan ta'eef isaan keessaa an 16 kolumanii 16 yookaan gadee 16 fi tarree 2 kan qabu LCD akkasii filadhaa. Amma isaan kana lamaan filadheera. Erga isaan lamaan kana filadhee Arduino kan jirutu kanarratti left click godhaa. Isa booda workspace kana keessa dhufee right click left click isa booda ammas left click ammas LCD irra dhufee bakka na barbaachise kaa'adha. Haardweeriiwwan lamaan kana fudhadheen jira jechuudha. Isaan kana immoo bifa lamaan wal quunnamsiisuu dandeenya. Tokkoffaa laabilootatti ilaalnee wal quunnamsiisuu dandeenya. Lammaffaa immoo daayirektii konneektii walitti gochuudhaan wal quunnamsiisuu dandeenya. Laayinoota irratti piiniiwwan barbaanne kana irratti left click goonaa ergasii gara barbaadetti deema. Yoo immoo dhiisuu barbaanne immoo achirraa dogoggora kaane yoo ta'e escape goonaa. Escape gaafa goonu irraa badaa. Kanaaf amma an direct connection hojjedhee isin argisiisa. Direct connection pin number 2 fi data 7 pin D7 wal quunnamsiiseera. Akkasumallee Arduino pin number 3 dhaa fi Arduino pin number 3 fi D6 Arduino pin number 5 Arduino pin number 5 fi data 4 Arduino pin number 4 pin number 2 pin number 3 pin number 4 pin number 5 D7 D6 D5 D4 isaan kana wal quunnamsiisneerra. Kan biraan kan nu barbaannu enable kanadha. Enabling keenya 11 irratti gashannaa. Lakkoofsa barbaadan irratti gashachuu dandeessu. Kun dhaabbataa miti. Lakkoofsa isinitti tole irratti gashachuu dandeessu. Example kana hojjechuuf kan fayyadameedhaani. Resetii koo pin number 12 irratti gashan jira jechuudha. Akkasuma RW koo ground ittan qabsiisa. Place subcircuit terminal. ground
giraawundi godhee amma waan hundumaayyuu qopheesseef deeraa jechuudha. Amma kun haardweerii keenya Proteusii irratti dizaayin gooneerraa jechuudha. Garuu hojjechuudhaaf firmweerii yookaan piroogiraamii nu barbaada. Kun piroogiraamiidhaan kanaa wajjin wal quunnama malee haardweeriin kun kanaa wajjin wal hin beeku. Kanaafiyyuu piroogiraamii sana Arduino kan jettu ediitariin jirti. Arduino kan koo Arduinoon asirra jirti kunoo bakka kana jirti. Yookaan keessan deskitooppii irra hin jirtu ta'e istaartii dhuftanii Arduino kun Arduinoon dhufteetti Arduinoon administrator yes jalqabsiisna daqiiqaa xiqqoo eegnaa. Amma egzaampilii xiqqoon hojjedhe isin argisiisaa jedheen jira. Kanaaf egzaampilii asirratti hojjetamtee jirtu akkuma fudhadhaa. Koodii kan biraa barreessuu nan barbaachisu. Example liquid crystal hello world kan jettu baneen jira. Isa booda akkaataatti wanti kun wal argu irratti waa xiqqoo ishee ibsa isin ilaalla. Isa jalqabaa header faayilii liquid crystal jedhamu import yookaan include goona. Include godhamee jira. Koodii haaraa barreessina yoo ta'e akkasumas liquid crystalin sun piiniiwwan qaba. Piiniiwwan sana immoo akkamittiin Arduino wajjin akka interface goonuudha. Arduino constant integer rsn or reset 12tti qabsiisne sila vaaliዩun rs 12dha. Vaaliዩun enable 11dha. Vaaliዩun d4 5, vaaliዩun d5 4, vaaliዩun d6 3, vaaliዩun d7 2. Kana jechuun Proteusii keenya irraa ishee kanadha jechuudha. Vaaliዩun d7 2, vaaliዩun xiqqoo ishee kana irratti waa xiqqoo isinii argisiisuun barbaada. Kun d7 kun d6 d5 d4 2 3 4 5 2 3 4 5 kanadha jechuudha. Ishee kana liquid crystal irratti piinota kana declare goona. Asirraa piinota kana dubbisaa jechuudha. Piinonni kun piiniin irratti declare ta'e 12ffaa 11 enabling 11tti gala. D4 5tti gala. D5 4tti gala. D16 piinii 3 irratti gala. D7 piinii 2 irratti hidhamee jira jechuudha. Gara seetaappii dhufna. Seetaappiitti yeroo dhufnu kun kutaatti piroogiraamiin keenya irraa dubbifamuu jalqabuudha jechuudha. Yookaan moojuloonni nu qabnu lafa isaan irraa itti jalqabsiifamanii jechuudha. Fakkeenyaaf LCD'n keenya asirratti LCD.begin LCD kan jettu objektiin kun sila create taateetti kolomaniin keenya 16 roon keenya 2. Kolomanii jechuun gadee jechuudha. Roo jechuun immoo tarree jechuudha. Tarree 2 fi gadee 16 qaba iskiriiniin keenya. Achirratti LCD.print hello world. LCD keenya irratti hello world kan jettu kana fakkeenyaaf yoo tokko kan jettu kana print goona irratti display goona jechuudha yookaan irratti barreessina. Isa booda defaultiidhaan kan jiru kuni karsariin kolomantuu waanii kun kolomanii 0 marraa
row tokkoffaarraa jechuudha. Kolomanii 0 row tokkoffaa. Gadee 0 marra jira. Tarreen garuu lammaffaarra jira. Kun tarree tokkoffaarratti barraa'ee jira. Kolomanii tokkoffaarraa ka'ee 0 irraa ka'ee kun immoo tarree tokkoffaarratti barraa'aa jira jechuudha. Isa booda print the number of seconds since reset. Isheen kun barbaachistu kaawuntiidha. Isheen kun rakkoon qabdu luppiidha. Hammam akka inni turuu jechuudha. Fakkeenyaaf lcd.print thank you. Thank you. Gochuun hin barbaachisu. Amma isaan kana luppii hammam akka ta'u as keessa luppii keessatti illee barraa'ee jira. Luppiin hin barbaachisu. Koodii kana gara faayil preference compilationii fi upload kan jettu kana check godhachuu qabna jechuudha. Verify code after okay. Isa booda verify kan jettu kana tuqna. Verify goona. Koodiin keenya compiled ta'aa jira. Compiled goona. Koodiin keenya compiled ta'ee xumurameera. Kan xumurame kan nu ibsu ishee kana ilaallannaa. Xumurameera. Maximum baayitii 32 as keessaa erga compiled ta'ee nuti kan barbaannu heexi faayiliidha. Heexi faayiliin sun immoo kun bakka kana jirti. Bakkee kanarra jirti jedha. Baazii kana dhannaa jechuudha. Amma shattii kana barbaanna nuti. Hello world.ino.exe lafa isheen jirtu C directory userii konkee abdata local temporary Arduino build kan jettu kana konkeen kun nu mul'ata. Abdataan kun garuu mul'atu. Kanaaf ammas hidden faayiliidha waan ta'eef walumaan ilaallaa. space C users konkee erga jenneen booda amma abdaataan kana keessa hin jiru. Hidden faayilii waan ta'eef wanti nu goonu /app data enter goona. Abdaataan keenya nu dhufeera. Achi jala lookaaliin jira. Lookaalii jala kan nu barbaannu temp kan jettu foldera temp jettu keessa jira kan keenya. Temp achi keessa lakkoofsa isaa ilaallannaa. Arduino build 38.7 kanaaf Arduino build 38.7 inni ilaallannaa. Arduino build 38.7 kunooti. Ergasii achi keessaa kan nuti fudhannu hello world.ino jettu kana koppii godhannaa. Bakka salphaatti fudhachuu dandeenyu dannee kaa'annaa. Yoo barbaannes immoo bakkee kana fuunee koppii godhachuu dandeenya. Paazii kana fuunee dannee paazii kana koppii godhannee Arduino keenya irratti right click edit property program file kan jettu mallattoo folderaa kana tuqna. Asirraa this PC kanarraa argachuu hin dandeenye waan ta'eef wanti nu goonu ishee kana koppii bakka salphaatti argachuu dandeenyu picturii keessan kaa'adha.